amma bara dhufuufi gara diviizhinii kan promooti ta'e kochii isaanii kochii bara kanaa kan gara diviizhinii ta'uudhaan kan badhaafame coach Maaruu Amlee Qannaafi Maaruu wanti jiru hedduu bara gammadee Maaruu. Kana seorang motu berasa kebangannya berasa berakana dari division B KST namun seorang kebacuran kami kembali sekarang negatif karena namun sekabun kebaculani kan berakana darban kecula Osmana Tesais wogga itu lah wogga pun oli badani berakana kan kami asik argaman Euro Jalkawatim Garage Cilalom Michigan. Jari ragamati sini करे नामसा करे कबू हमले करना फिर तो हमले करना फिर जैसा नहीं Division B ra injimatani Division A ti on dufani ready we would like to congratulate them geba kana dufani kanu kenani Obajan Asitti geba sanu kenani Darara Virotoko Darara Okay, sorry. Jirtu Oh, kana Jirtu Community Oromo guddaa galatoomaa jechuu barbaada as jidduu kanatti isin faana argamuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama Team Osfana Oromo galatoomaa jechuu barbaada Thank you badhaasni ittaanu ka kennamu nama kana waggaa dheeraa beekaa yeroo dheeraa waliin hojjetaatiin baane kanaaf sadarkaa adda addaatitti ummata Oromoo keessatti qabeenyi akka guddatu namni daldalaan akka guddatu leenjii adda addaa uumuun Osfaanaa ammoo yeroo rakkoo inni qabutti bira dhaabachuudhaan ka beekamu Dr. Jiin Galgaluu jidduu keenyatti argamu yeroo kana obbo Kamaal as dhufee badhaasa kana akka kennu gaafadha obbo Kamaal kot badhaasa kana Dr. Jiin Galgaluu as dhiyaadha. Baay'ee ulfaadha. Thank you so much. Baay'ee ulfaadha. Baay'ee guddataa jirra. Ulfinni isaaf haa ta'u. Bara dhufu ammoo ispeesii biraatitti bakka biraatitti akka ol arginu urgee badhaa akka nu barbaachisu baay'ee guddanneerra waan yaa ulfaatu amma urgee biraa nu barbaachisa. Liidarshiippiin Osfaanaa kunniin waan cimaa hojjetaaranii waan duuba irra dhaabatanii hojjetaaranii namni hedduun hin beeku. Baay'ee rakkoo cimaa ture qonnaa kan argachuuni. Kamal, especially Kamal, you have a really good leader. Kamalin duukaa dhaabachuu qabdan hundi keessanuu ijoollee hundinuu baay'ee waan gaarii ijaaranii fayyaa ta'a. Thank you. Ulfaadha. Boru adda sagantaa kan akkuma fidhanneeni boru ammoo ayyaaneffannaa. Little Africa Annual Festival guddaa isaa Hamlin Park itti adeemsifamaa Oromoon uffata keessan uffata aadaa uffataniit waa isin barbaachisu hundaa hunda godhataniit akka midhaasitaniit baatanii wanta gootan Little Africa Annual Festival.
Columbus, Urji Columbus, Urji Columbus, Urji Columbus, Urji Columbus, Urji Columbus, Basketball tournament here. The champions of basketball tournament 2024 goes to Kansas! And the basketball MVP goes to Taliban! Wajam! Kare-kare tiga ni Rom. Wajam! Mamma Argo, meşhur kabato trofi. What is Where is the team? Where is the team? Are you ready? Pull up. Captain, hey, move on. Get the captain in there. Who's the captain? Hamza. Hamza here, Hamza. Hamza. Pull up, Baba. Baba. Here's the captain. Here's the captain. Captain. Hamza. Take it. You guys take it.